beelee bira dhaabbadhaan ni dhaabbattan. Masjiida kana karaa fi kaaf ni xumurtan. Wallaahi rabbiin duboo qusannaan maletti hisaabaan maletti rizqii gurguddoo kophaa teessanitti hawaasa keessaniin gargaartan diin rabbiitiin gargaartan rabbiin hunda keessan isin haa badhaasu. Har'a walitti buuftanii hawaasa bira dhaabbattanii fuuldura nama kophaa isaa bira dhaabbatu rabbiin isin haa godhu. Doktora Silleetii obbo Nabii keenya makkiidhaan hangafee isin hundeen ijoo islaamaa rabbiin isin haa godhu. Warra gartee qabeenya isaanii irraa hawaasni beela ba'u qabeenya isaaniitiin diindaara ba'u rabbiin isin haa taasisu. Yaada muraada keessan hundumaa rabbiin isiniif haa guutu. Nuti waan jennee du'aa illee isinii goonu hin beeknu. Caalmeetti maleeyikaan rabbii ta guyyaa irraa buutee nama waa kannatuuf du'aa gootu. Ta nama waan kannanne abaartu sun du'aa isinii godhuun qofti inni ga'a. Andilaa waada isin diliin qabdu maleeyikaa diliin qabneetu du'aa isinii godhaachuu barbaadeeti. Akkasii rabbiin du'aa maleeyikaa isiniif haa geebaluu hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Fuulduratti illee jabaadhaa. Hawaasni keenya eega rabbiitii nu qaba. Hanga rabbiin furmaata fidee fi irraa jijjiirutti. Rakkoon asiis achiis bakka hunda afaan banteetuma jirti. Hanga rabbiin namaa laaffisetti dhabamuurra ni jirre jechuudha santu bareedduudha. Beelanaatu isinitti hin dhiibne quufa isinii waliin kaa'aati ijoolleen jette sanii yoo ubsuulleen dadhabame hanga danda'ametti lubbuu keessa gadhoorkuun barbaachisaadha. Akkuma rabbiin quraanaan dubbatu waman ahyaa fakkaannama ahya naasa jamii'a. Namni lubbuu takka jiraachise akka waan addunyaa guutuu jiraachisetti. Namni tokko sababaa beelaan duutiin nyaata ati nyaachifteen beelarraa du'arraa baraaramee haafuu yoo taate kan nama addunyaa guutuu hambisee ilaalamta waan ta'eef laaftuu miti. Waan jabduudha waan rabbiin ittiin miizana nama ol kaasuus hin beekan. Addunyaan ganda gala taate akiraan addunyaan ganda dalagaa akiraan ganda gala taate akiraa dalagaan hin jirtu asitti dalagatanii jabaadhaa fuuldurattis bakka khayrii gaafa yaamta walii awwaadhaa waliif hoogganamaa. Nama khayriin nama yaamu keessumaa nama waa sadaqadhaashee nama yaamu jalaa awwaachuu qofa osoo hin taane galatoomfachuu barbaachisa. Hayyoonni nu dura dabran yoo namni dhufee waa isaan kadhatu. Ahlan wa marhaban bika yaa hammaala kafaltii malee meeshaa fuudhee akiraa nuu geessu baga nagaan dhufte jedhin. Hammaalli kaan kiraadha qaba. Yoo baata akka fuudhee makiinaa irraa gasii buusu maallaqa kannitaaf. Sadaqaa nama si kadhatu immoo maallaqa hin kannituuf. Wanni isaa kannitu san waan isaa kannitu san noolii irraa kafaluudhaan malee fuudhee akiraa sii geessa jechuudha. Maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq. Wanni si bira jirtu yoo dhumtees ta kannattee rabbi biraa qabdu hin dhumtu ni jiraatte jechuudha. Kanaaf rabbi asittis barakaa isin haa godhu akiratti illee waan isin kannattan isin haa barakeessu. Nama gara khayrii tanaatti isin yaamu galatoomu waan gaarii ni yaamteettanii jalaa awwaattanii arjooma keessan akka ajaa'iba arjoomu qabdan. Wanni isin arjoomtan lafan baddu kuma irra nu bira geesse kana yeroo biraallee yoo arjoomtan nu bira geessi jechuu barbaadeeti. Namni hanga jiraatu maqaan jiraata maqaadhaan du'a. Obboleeyyan keenyarra waan isinirraa guuran nu biraan ga'uun maqaa isaaniitiifis fuulduratti illee akka isin amantanii waan feetan isaanirra gallakkiftan waan isaan taasisurraa. Maqaan waan xiqqoon nama bada waan xiqqoodhaan yeroo hedduu dalaydee waggaa hedduu carraayitee maqaa harkatta. Dhabuu ammoo guyyaa tokko dhabda. Miliyoona hedduu yoo baafte tarii maqaa harkachuu dadhabuu keetiin mala. Ammoo qarshii 10 maqaa dhabuu dandeessa. Namni maqaa fi eeggata yoo rabbi illee sodaanne jechuu barbaadeeti. Ammoo namni rabbi sodaatu maqaa caalaa rabbi isaaf irraa eeggata. Yoo rabbiin sodaanne illee immoo dirqama namni maqaa isaatis ni eeggata jechuu barbaadeeti. Alaa kulli haal wanni isin arjoomtan wanni isin kannattan waan lafa baduu miti waan osoo bakka isin itti ergitan san hin geenye ittiin nyaadhamee hafuu miti. Waan kun akkuma irraan tana nu bira geesse kanatti fuulduraas nuus haa ta'u nama nu fakkaatu biraas haa ta'u geessuudha. Gaafachi geessillee deemtee hawaasa bira dhaquu isiidha. Inshaallahu ta'ala tan nuti irraan tana goonee godhuu deemnu irraa laallattanii fuulduratti illee haamilee horattan taa'anii abdii qabna. Waan waaqannuu keessatti gaafa khayrii wal yaamtan gaafa bakka kanaa wal yaamtan guutumaa guututti wal jalaan didin awwaadhaa jechuu barbaadeetti. Aayata tokko qofa himeeti Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti dubbatee ilmi namaa gaafa duutitti dhuftee addunyaa irraa boqotu wanti inni irraa gaabbee addunyaa irra deebi'uu barbaadu yoo jiraatte sadaqaadha. Rabbii quraana keessatti dubbatee rabbi lawlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin fa'asaddaq wa'akun min as-saalihiin yaa rabbii kiyyoo sogguma takka ol na deebifte horii kiyya tokko kanii walii qabee biraa deemee jira waa takka irraan kannanne horuma san irraa waa sadaqadhee deebi'ee ichi booda du'ee awwaalama yaa rabbi waa xiqqoo qabanaa qabii ol na deebisi jee kadhataa jenna.
نين صلاة جنة حجين قدن جنة مالين قدن جنة خيري براتين دلقن جنة صدقات ديتو ما نتشبوت يودو تاتيز دعاء ربي تراتك قلنا دي بسيدة ربي ساقدت قل دي بيتون جر ملي چوخي ماليف صدقات چو غابين هين صدقات دانا دي بس ربي انجا انان خيري هند خيسا صدقاتنا تو اكان درجاني سي قدو رجل ربي برتي چو وان ربي برتي اكان قدو لالي وان اركيب جچا قل دي بي وريخي يخافسن سلام نادو برادي مي خنچ چون غبا قلنا دي بسي جي ربي خدت دي بي ننجر توچو ارما خنتن arruma sadaqatan kanaaf jabaatanii bakka kanaatti gaafa waliyam ta'u waliyam waatanii dur nama maqaa lajee fi nama ka keenyaa kanaatu hawaasa bira dhaabbadhaa khayrii kanaa hojjedhaa masjiida gargaara maal gargaaraa jaa arra alhamdulillah ijoolleen teenya akka agartan kanatti as ba'anii hawaasa isaaniitiif sagalee ta'anii waa guuranii nutti erguu danda'uun isaanii wallaahi waan hedduu nama gammachiisuudha namuu guyya qaba bakka qaba arraba walit dheerachuu fi wal tuttuquu wal tuffachuu fi wal salphisuun gaarii miti namni kun hanga rabbiin jiraachisetti asiisaa jiraatu achiisaa jiraatu gaafa rakkoon amantii dhufte namni dura amantiidhaaf utaalee lafaa ka'u nama gartee namni hedduun namni kun iyyaala jee qubatti laatuudha namni wareegama gaafa rakkoon amantiirra dhuftu wareegama lubbuu kafalu nama iyyaala dhaabbatee fincaanuu fi nama salaatan salaanneedha nu warra salaatu dura ijoolleen salaanneetu diin kanaaf du'a dhugaa rabbii dubbachuu gaarii miti ammoo ni tuffanna isaan san iyyaala nama akkanaati nama akkasiiti ennee tuffanna yoo rakkoon takka amantii dhufte namni nu dura du'u isaanii jechuudha gara biraati yoo hawaasa dhuftellee namni wareegama kafalu isaanii hanga dandeenye qaceelloo walii kadhachaa rabbii keenyatti waan gaarii walii hawwinee walii iyyaadha wal xiqqeessuu fi wal tuffachuu biraa deemuudha qabnaa واين اندلقون دندين ياسلين دلقون دنديا واين اندلقون دندين يدو مكين دلقون دنديسي أنا مو رجع يا واني جرولالي إنسان تفجوني برباجي سوتشنا أشخي يرو إنسانين نقوتا تا إنسان دندين يجرينا دنديا والقوتا دمنتشو أرى إنسان يشي أولي كابون يولي كابون قودا خيّة تاچو باتي خساني تي ولي كابون دلقن أسيمو هيرون دندين أنا أسجرا bakka nan godhuu hin dandeenye isaan godhan ta isaan godhuu hin dandeenye naa godhuu deemaa jechuudha wal buunee jirra jechuudha kanatti kanaaf wal kabanyee wal jaalannee hanga dandeenyetti akka rabbiin nurraa jaalatutti akka namni nurraa jaalatutti tokkummaa teenya jabeeffannee wal tuquu fi wal xureessuuf malatti wal ammeessuu fi wal fageessuuf malatti wajji jiraachuu akka qabnuun dhaammadha hedduu galatooma ulfaadha rabbiin isinirraa haa jaalatu inshaallah yeroo biraa deebinee wala garuu ta'a hawaasa keenya guddaa galatoomaa kumla maal lama gan kumla maa miti miliyoon lama gan isiniin ganna barakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ustaaz dhugaa hedduu galatoomaadha isinilleen nu jala awwaattanii waan kana hundaa isin waliin goone hedduu takka galatoomaa jazaakallaa ani hedduu hoflu waan hin jaaladhu reefu koomantii ijoollee na kofalchiisaniiti akkasii kee dhiifama gaafachuu barbaada dhiifama itti takka. Laa qawluun waan qabu maaliif jennaan iraaraa oolulleen gaarii miti addunyaan tun gabaabduudha. Yoo iraaraa oolanillee harriin nama ba'a dullumtillee fagoon jirtu. Qoblaan dabarsuu gaarii hundaa'u hanga danda'ametti jajjabeessuun gaariidha. Rakkoota kan qabu maakii teenya. Hayyii galatooma. Mungkin rasa presiden ini itu, kenapa? Khabira ada mana juga guys? Mati. Oh mati. Sebutin setika tes sniper si Dewi ni jinjar. Hayyii. Iya. Galatooma. Galatooma wallahi itu galatooma. Galanya kaisan wallahi. Akan wandu miti wangga tu kutu pun insyaallah. Barang pemerintah kan tu benar lebih je, barang pemerintah balik sini. Orang Facebook ada nanti. Insyaallah galatooma ya wata. Insyaallah kalau ada sering kau nama sembara hal kami. Galatooma. Walid tidak benar kafir, walid tidak benar jatani. Insyaallah. Iya insyaallah. Walid dia benar. Dulu galatooma tu terus le. Galannya kaisan jannata tu mulkawa orang mula. Hayyii galatooma. Galatooma. Alhamdulillah. Ayyee isini sawadni nu daawwachaa jirtanis galatooma ulfaadha irra deebinee isiniin jecha halkan gaarii isiniif haa ta'u warri isin biraa guyyaa. Wallahi lazim ani beektaa jireenya kiyya. Kana makaallee koomentii maal ta'e nama guddaa hojii jirtame. Ani miti ba. Ani hoblu hedduun jaaladha. Na hofalchiisan barreeffamni qabachuu dadhabee wallahi
Shayni dhufnaa waan deekaatee dhulu waan ta'e gammadu. Laki ani khoflu heddu jaadha ummatuma kana na hoolsi wallahi akkas godhuun qabdan ture wallahi ummata sirriin goone wallahi laazim namni gisee nama guddaa hojjetaa'u bakka ustaanii waan tokko irra daddabaruu qabdan isinii galee miti wallahi hedduu qaanfadhe warabbal kaabaa hedduu qaanfadhe just ni jiraami haa ta'u. Guys, kanuma እንትን እንላለን በቃ በተረፈ ወለት ደብና ውያ አፍሩ ሸምቦ ደጋ ፈስታል ደበነ ስንት ደብና የሮ ጋሪ ቀባዳ በኪ ወጂ ያው በርባደና ታ ኡስታዝ ለምሮ ሆነ لا إله إلا الله ወይ ነው ወላው ነግ ያጃጃበ ያጃጃበ إن شاء الله ربي سن الرهاجالة دلدل خير جزاه أنت ربي سن هاجرو آمين ما كين ما ليه خوف عن خوف لي سي خوف لا جرت ور أنا اللي أنا خوف جيسي هذا مال أمة تاعتنا قبل شيء أمة تاعتنا ኮመንት ከነዘነ أقول لك فوت أسر دي ستر جان هاي من ستر بار جزيه كاسي فيت كومنتي فيت لا لا نيبر አንጋጀተ ላልን ጀራኒ ባ أنا نو يوني እሺን ዲዴቱ በኮመንት ይሄድ أنا يوني هاسو لا أنا سي هاسو جرام أنتاو تنجر مالي بدري أنا جاتشوتني نما سامو كيسا نجر والله يدوك عم فدي لغا أني جت جبابات تكون سينجو بربادا نما وحجتو و غرتي نمني واتي دربتا حجتني أسجيسني أستاذ اللي أفيرتني هجي تيسن بفبون سام بفبريدا دان الحمد لله رب العالمين وان سلا غرتي غورتان هنداهو إفتومين أنغرسيسا سيجله نغاري چونغزي وان وانتي تصديبتن akkasitti akkaawuntii waan jala jirullee beeksiftanii waan guurtanillee beeksiftanii bakka hatta gara FB'tiin illee akkasii maxxansaa ustaada harkaanillee geessanii ustaadallee asirratti afeertanii bu'aa hojii teessanii hawaasa dhugaan agarsiisuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Kana caalaa hawaasni Oromoo isinirraa eega. Kana caalaa jabaattanii uummata keessaniif hojjedhaa inshaallah hagartee waajjooleen isin jaalataa fi وهم أبصام بيرا خدتني أسجو خسنتي والله هدو قالتو ما ألفات لان سنين جوار بعد إسلا تشوتو إسني في أردفتودني خيسان خايسين جلت هاي تاب قولي في خغرتي لين جال هنگا بابكني أكو بلين كلين سنين قولي قالتك خط هاي إسلا رسول لين قالتك سيقال أستاذون خينجل لين ها قالتو مني إسنين لين قالتو ما هجي بريدا هجتني سنين جا إن شاء الله خانة تعالى سنتين ديريسو قالتو ما أنجلا خانة تنقبور والله سنين لين هدو قالتو ما أستاذ دكتور جباد إن شاء الله ربي سن راجع لتونا كيسون دينو ومن